Kazongo yeye habari daga oho itti guutaa si hafte immoo isin itti guutaa malee narkaa baddee jirti. Ajaa'ibummaan rabbii orma jaallachiisee fira jibbisiisaa jedhe Faayisaa Firii yeroo sirba sirbu. Ayyuun maal jette har'a? Maal jette Sayidoodhaani? Ayyuuni maallaqa yoonaa laattee nan ulfaatteen. Amma isinummaa warri koomentii kun yaada kennadhaame. Isinummaan ayyuuni jaalala Sayidootiif itti heerumte moo maallaqa nyaachuuf itti heerumte? Giraa gabbaan kone unateennaa. Attamitti namni jaalala birriidhaan bita. Argitanii jirtu akkasinitti fakkeessitee diraamaa Sayidoo irratti taphachaa jirtu. Isin Sayidoo maangooni bar kan goddaame Sumayyaadha. Miskiintitti tiyya kan goddaame dhugaa rabbii kan goddaame amma ammaatti cinqamaa jiru Sumayyaadha jechuudha. Isin ayyuu king jettu jala deemtani. Ayyuu my love jettu. Kingummaan isa birrii ilma Oromoo irraa nyaachuudha. Kingummaan ayyuu ilma Oromoo xiqqeessuudha. Sabni biraan hin jiru. Deemi warra mastaawoqiyaa warra Amaaraa fa'aa hojjedhu mastaawoqiyaa tokkitti hojjedhu mastaawoqiyaa viidiyoo 3-4 yoo hojjette miliyoona 1,200,000 mastaawoqiyaan. Deemaan jedhaa mastaawoqiyaa hojjechuuni viidiyoo 4 viidiyoo 3 yoo hojjette mastaawoqiyaan miliyoona 1,200,000 Itoophiyaati. Kan warra Amaaraa mastaawoqiyaa hojjechuun. Deemi dhaqee hojjedhu mastaawoqiyaa warra Amaaraa dhugaa rabbii. Ayyuu deemi hojjedhu mastaawoqiyaa hin dandeessa afaan beektaa dandeetti qabda. Deemi mastaawoqiyaa hojjedhu malee isaanirraa birri nyaadhu viidiyoo hojjedhuuti dhadhabiitii fidiitii birri nyaadhu malee Sayidoo ilma Oromoon xiqqeessin. Nuufa jiraatu Sayidoon nuufa jiraatu nurra darbee saba biraa gargaaraa jira koon. Nurra darbee saba biraatii fi fakkeenya ta'utti jiran ko. Nargarree ijoollee namaa rakkatti jajatanii yuutuubii nu sirreessa yuutuubii nu banadhanii akka isaan itti faarsanii nargine Sayidoo. Dhugaa rabbi. Ati garuu harka teessee cam waan argattu cam. Namni ulfaa'uudhaaf birri miliyoona 3 nama gaafata. Maali? Maal jechuu? Mucaanii birriidhaan bitamti. Miliyoona 3 gurguratta odeesse itti gattee sokkite jechuudha ati natti fakkaata akkas kana yaaddeeti. Moo waanni gurgurachuu yaaddee mucaa deessu kanaa moo waanni ayyuu hangalleena garbi. Nangalle ani ishee majjade kaala waan isheen jettu hin dabalu ani waan isheen jette ittiin dabalu ishee mata akka jedhee miliyoona 3 yoonaa laatti amma siidaa duraan maal jetti garaatti na afuu didee jetteen duraan garaatti na afuu didee. Ina harta cinqatii baay'istaa kanaaf garaatti si afuu didee jedhanii bitaaminii minaamina nyaadhaa jette. Marfee homaatu waraananne jette. Bar marfee waraannatteerti. Nafattashii jette bar marfee. Nafattashii qaama keessa waraannatu jette. Harkarra waraannatu jette. Hirreerra waraannatu jette. Marfeeni ayinataa 3 jira. Marfee kan waraannatti ayinataa 3 moo 4? Ayinataa 3 natti fakkaata. Marfeen isii warri durbaan beektan ijoolleen nuti warri dubartii beenna. Warri dubartii waa'ee marfee waraannannaa sirriitti beenna. Nun guyyoomsisu Sayidoo kallee goomsitee dhiiratti hirkampaatu. Nuti marfee ayinataa tokko hirree kee keessa galfatta. Kan waggaa 3, kan waggaa 6. Kan waggaa 3 fi kan waggaa 6 hirree kee keessa galfatta. Keessa galee ta'aa jechuudha. Darbee immoo kan ji'a 3 immoo waraannata ji'a 3 waraannatta. Deebi'ee immoo kan waggaa 12 immoo qaama kee keessa galfatta. Beektan ijoolleen dubartoota akka kiyyaa beeka. Qaama keessa galfatu warri kan waggaa 12 jechuudha. Waggaa 12 guutuu qaama kee keessa ta'a. Dubartoonni tokko kan waggaa 12 galfatu. Ani garuu kan waggaa 3 waraannadhe hin beeka. Marfee sanaa marfee ulfaa yeroo mucaa hodhee kan waggaa 3 waraannadhe hin beeka. Kan waggaa 3 waraannadhe saniin booddee taa'ee ammallee kan waggaa 3 waraannadhe biyyarraa bahee jechuudha. Yeroo 2 waraannadhe kan ji'a 3 kan waggaa 3 jechuudha. Ani harka kiyya keessaa. Eenyuun goomsita ayyuun? Yoona qaama keessa galfate ta'uu danda'a kan namni argineef yookaan immoo kan ji'a 3 waraannatti ta'uu danda'a. Kanaafuu ayyuu ilma Oromoo irraa nyaatin. Ilma Oromoo irraa nyaatin ilma Oromoon goyoonsini dhugaatti miti jaalladhu. Baqa Sayidoon siif ta'a. Jaalladhu. Ammati bultii isaallee diddee birriilee irraa nyaata 800 birriidhaa ittiin bar 800 waggaa meeqatti dalannee birree 800 guutuu dadhabne bar waggaa 8 biyya kana taa'e 800 guutuu dadhabe bar wayne balaachoo an 800 waggaa
Wayne balaachuu eessarraa keeyyaale. Waggaa meeqateenyee kun dhibba saddeet fidaan jirru ati nutillee maatii gargaara keessaalee nuti maatiidha mana jaarraa achiin tuktukiirraa dhufanii boo'u asii dhufanii boo'u keessumaa lukkisaa olla barkuma dhibba tokko dhibba lama keessaa yaasaa olla nuti birrii walitti nuun qabattu. Ati deemtee wanni fi nyaachiste galte. Ati deemtee daldala nyaachiste galte birrii. Tiin taphatti. Dhiisi ilma Oromooti saayidootiin taphatin. Ilma Oromooti saayidootiin taphatini irraa gadi bu'i. Baqa. Birri amma feete siifa kennu jireenya isaa keessaa bahe. Inni Sumayyaatti deebi'ee Sumayyaa wajjin jiraatu. Sumayyaan ikkoo ilma intala Oromooti kan isheen baattee bakka keessa olii gaddeemaa jirtu gatteetti. Maaltu na rakkisee kana ijoollee isaanii maaltu na rakkiseette gatteetti mucaa Oromoo baattee jirti bar kan isheen olii gadi deemtee wajjin rakkachaa jirtu. Maaliif yaaddu sammuun kee? Sumayyaan iyyuu birri naa kaffaliin jenneen. Ofishiitiin dalagatte xabkoote dabqasee lolaafte halkanii guyyaa irriba dhabdee moobaayilii isheerraa hojjetteeti kan isheen viidiyoo gadhiifattee halkanii guyyaatti dadhabdee fiddee gadhiistu. Itti dadhabdeetu mana sana bitatti isatti qophaa bitatti amma ati argatte Sumayyaan hin arganne. Sumayyaaf maal godhe Saayidoo mee maal godheef? Mana Adaamaatti bitee fi kaartaan maqaa isheetiin bitee fi jedhamee duraanii haasa'amaa ture. Okay, bite dhiisteef ofisheetii of dandeessee jiraachaa jirti namni nan gargaaru. Bakka ati bayi jireenya isaanii keessaa bayaa jiraatani. Si kan walitti naqee amma immoo birrii naa laattu sila cinqatiif ulfaa'u dadhabee jette. Amma immoo achi deebite maal jetti? Birrii naa kennee ulfaa. Isinummaa maal jettu maal jetti? Yerti Oromoo irraa nyaattu maal jetti? Otuu haadha alagaa ta'e illee haga tokko alagaarraayyuu darban nyaatana. Wallahi darban nyaatana alagaarraayyuu. Maaliif nyaatu alagaan maal isin gooteen naa irraa nyaattu? Addunyaa kanarraa hagam jiraattu sun hin duutu. Addunyaan kun gabaabduu bar dafqaati nyaadhaa ishee keessa barakaa isinii buusee fayyaa isiniif kenne waluta olu taala deemtu. Fayyaa wanti caala jiru. Yoo fayyaan jiraate harmaataa hojjedhu dhagaa guurii dhagaa cabsii baqaa hin jiraatta. Kana baqaa jireenya maali nyaattee dhuddee fayyaa qabaattee nan maali? Isheen gana birri miliyoona 3 naa kenni nan da'a. Maali nan guddis waa ittiin guddisu na beesa idoo. Kabbaad xoorinatu na ta'e kun kabbaadii kun attamitti akka jettiin tali durbaa tokko dhiiga ishee foon isheerraa guyyaa tokko wajjin bulan iyyuu wanti ni nama ta'a attamitti birriidhaan irraa bitti maaluu gowwaa ta'e lama ilaala Saayidoon. Uummati koomentii irraa akkana naan jedhani. Dhiisabdi hayyuun si goomsiti dhiisi. Dhiisi miskintittii gatti deebii haadha ilmaan kee guddifadhu. Mataa kee sin oofini. Amma Saayidoon kunis waan ati dabbaa barbaaddeedhan jetteen. Ati dabbaa barbaaddaa. Dabban maal godha? Kawaa godhuu fi jaartidha dabban maal godha? Ati dabbaa barbaaddeedhanii dabbaa kana hin tolfadhaminaa min jetti. Dabban maal godha? Ofuma tottolchiif isa of tottolchiiti rakkoon qabu garuma birri irraa nyaate birrii akkanis ni godha kan eeggaddi birri 800 fuutee dhattee dirra daawaa keessatti olii ganyaachiftee deebitee galtee jechuudha. Maal si gashee naan jechuu dandeessu bar maal si gashee? Anaani nan galchullee birriin tokkollee nan ga'u birrii tokkollee fudhadhu Saayidoo dhaalee waan godhu innillee waan aan godhu jechuudha. Garuu ilmi Oromoo tokko dhiigii kee gaafa miidhamu si aarsa. Dhiiguma tuktukii kanarraa eenyurraa birrii nyaatee Dubaay keessa eenyutu Suudii keessa eenyurraa birrii nyaatee wal boosisaa oola. Oromoo dabar. Oromoorraa wal nyaatee wal boosisaa dhiigummaatu namatti dhaga'ama. Malee amma Saayidoo maal si gashee bagarraa nyaattee midhaan naan jechuu dandeessu hin jedhamu. Nama mataan isaa zeeroo nama mataan isaa qulfiitu akka jedhe. Haa dammaquu qaba bakka. Eessatti geessiti? Eessatti geessiti irraa nyaatte? Yoo Saayidoon goddaame isinitti tola? Ayyuun nyaatte? Isinitti tola kara dabaatii yoo nyaatte isheen iyyuu milkooftu. Isheen milkooftu jechuudha. Isheen iyyuu himattee jirti. Uummata koomentii ta'uu na arrabse akkan ulfaa'u hafuura intiliinatti naqeette. Isaan ta'u uummata koomentiitu na nyaateette. Hafuura isaaniitii ette akka kan ulfoofne na dhowweette. Isheen usadiif himte. Waan uummanni dammaqaa malee rafinaa dhugaa rabbiin rafinaa. Gaafa nama keessa nyaatu boori immoo alagaan immoo dhufee akkam isin godhame. Gaafa dhiigii si keessa taa'ee si nyaatu si wajjin nyaacha. Alagaan immoo akkam si haa godhure. Alagaan wajjin jiraatte dhiigii ishee immoo itti deebite nyaatti. Asaba laalame dhugaa rabbi asaba laala. Sumayyaa ijoollee ishaati jibbaa kee keessa deemtee naannoftee rakkattee amma reefu alhamdulillah gatteessee mana godhattee ijoollee seeraan qabattee jiraachaa jirti. Isheen amma jireenya isaanii keessaa baatee jirti. Amma Saayidoon mucaa na argisiisi ijoollee na argisiisee dhee kadhachaara. Yoo fedhe seeteen argisiifte yoo fedhe seeteen mana argisiifte. An viidiyoo Saayidoo qabsiisaa raayyuu silkii tokkoon.
Dhiisii sanatti fidee jiru. Afaan Oromoo irratti gadhiifamee reefi ilaala. Koomentichi jalaa amma mannidha. Jaalinatti fuunsheen wal ijoo biyya na yaaddu.